Kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota keenyaa saayikooloojii koorsiniidhaan walitti deebinee jirra. Gaafilee garaagaraa maaltippil choice haa ta'u, maachingii haa ta'u, akkasumas bilaank specific explanation kan waliin hojjennu ta'a. Kanaafuu har'a paartii jalqabaa kanarratti kan nuti waliin dalaynu gaafilee filannoo waliin dalayna jechuudha. Chaaptaroota garaagaraarraa chaaptara 4 5 6 fi hanga 7tti gaafilee bahantu jiru. Kanaafuu gaafilee kana wajjin deebii itti kenna akkasumas ibsa irratti godha. Kan wajjin deemnu ta'a. Paartiin tokkoffaan kenna maal jedha? Choose the best answer jedha. Choose the correct answer hin jedhu, choose the best answer jedha. Deebii isa hunda caala sirrii ta'e filadhuudha jechuudha. Kanaafuu gaafiin keenya tokkoffaan maal jedha? Which one of the following is not among the basic components of emotion jedha. Amma maal yaadachuu qabdanii? Kompoonantiin immooshinii maal fa'a? Immooshinii kuni kompoonantii meeqarraa ijaarame yookaan elementii meeqarraa ijaarame waan jedhudha jechuudha. Kan inni nu gaafatu jiru yeroo darbe sagalee kenna kan waliin baranne keessatti maal waliin jenne? Emotion is equals to physiological arousal plus behavioral expression plus subjective experience jennee kan arganne ta'uun ni yaadatama. Kanaafuyyuu elementoota gurguddoo takka kompoonentoota gurguddoo sadiirraa ijaarame. Maal jedha? Physiological arousal jedha, baan subjective experience jedha, caan immootu behavioral experience or expression jedha, diirratti ol jedha. Kanaafuu gaafii hin qabu. Kun maal ta'a? Deebiin isaa D ol ta'a jechuudha. Maaliif gaafiin kun dhufa jennaan? Isin yaadachiisuudhaaf akka isin memorize gootaniif kompoonantii emotion irraa ijaarame jechuudha. Explanation jalattis kanuma dubbataa jira. Emotion involve all three components jedha. Physiological arousal or body response, deebii ati qaaman kennitu, akkasumas subjective experience, deebii ati qofti beektu takkaa'u kan ati qofti waan tokko muuxannoo tokko ittiin ibsitu yookaan ittiin hubattu kan namni biraan beekne jechuudha. Hawwaan feels yookaan akkamitti namni tokko miirawaa takkaa'u miirri nam tokko fakkeenyaaf abbaan warraa tokko haadha warraa isaatiin walii galee yoo keessummaa tokko wajjiin qabatee kan galu taate keessummaa wajji gale saniif haadha warraa isaatiif yoo kan mataa qabatu taate nyaata mataa godhii takkaa'u keessummaa jabduu na dhufe nyaata barbaachisaa kakkaan gaarii ta'e godhi jedheen yoo garaa qabate mootu nyaatuma beela nama baasu godhii keessummaa hedduu kabajamtuu miltana dhufte namuma beela hin dhufe jechuu kennaa. Yoonif immootu gurra qabate nyaata gurraa godhii. Kana jechuun wantoota akka cuukkoo akka aadaa keessan hin beeku akka aadaa keenyatti fakkeenyaaf amma nyaanni akka cuukkoo yookiin shakkaka jennuuf fi kanneen kana fakkaatan nyaatota gurraa jedhamanii kan namni garaaf nyaatu osoo hin taane gurraaf nyaatudha. Kanaafuu inni kun maal jedhama? Subjective experience jedhama. Feelingii namni tokko qofti yookaan namni lama qofti ittiin miira'u yookaan ittiin beekudha. Inni kunis kompoonantii emotionii keessa isa lammaffaa inni sadaffaan behavioral expression kan jennudha. Inni kun immootu action like what? Facial expression ta'uu danda'a, hand gesture ta'uu danda'a, akkasumas immootu maal ta'uu danda'a? Body movement fi kanneen kana fakkaatanis ta'uu danda'a jechuudha. Therefore, all the above three choices are the components of emotion ta'a jechuudha. Kanaafuu gaafiin inni itti aanu lammaffaan maal jedha? One of the following theories believes that intra-psychic conflicts are what? The cause of abnormalities jedha. Teoorota armaan gadii kana keessa teooriin tokko maal jedha? Intra-psychic takkaa'u psychologiin keessoo takkaa'u mootu maaliin xinsammuun keessoo maalidhaaf sababata jedha? Lolli xinsammuu keessoo koozii abnormality ta'edha. Nam tokko psychological disorder akka develop godhuuf wanti sababa ta'u takkaa'u kooziin guddaan maal jedhanii lola xinsammuu keessoo ta'edhanii teoorota jiran kana keessa teoriin intra-psychic conflictiin koozii abnormality takkaa'u psychological disorder ta'uu ibsa kamii jedha? Biologicaliin hin dubbanne waa'ee kana. Maal dubbate? Biologicaliin waa'ee instinctually dubbate takkaa'u mootu waa'ee maalii dubbate? Uumamaan nam tokko naturally maaliif psychological disorderidhaaf kaadhimamuu akka danda'u dubbate malee waa'ee sanii hin dubbanne. Cognitive theory illee waa'ee sanii irratti miti kan inni kenne. Akkasumas social learning theory illee isa irratti miti. Environmentiin akkamitti ilma namaa irratti dhiibbaa fide ilmi namaa gama psychological disorderiitti akka deemu takkaa'u kaadhimama psychological disorder akka ta'u akkamitti akka hin taasisu dubbate malee sanii irratti hin dubbanne. Inni daarra jiru mootu psychoanalytic theory dha. Akkuma maqaan isaa ibsutu intra-psychic conflictiin Sigmund Freudidhaan
kan ibsamedha. Koozii maalii ta'uun abnormalitii ta'uun kanaafuu kallattumaan deebiin kenna maal ta'a D ta'a jechuudha. Explanationis homaa nama dubbadde kana according to Sigmund Freud internal conflicts between what those three parts of personality or three parts of the mind. Mindin three party qaba takka partos sadi qaba yookaan personality ilma namaa party sadi qaba. Party san sadan keessatti lolli dominancy takka wal moo'insaa yookaan gaggeeffamu ta'e sababa lola saniitiin namni tokko psychological abnormality takka psychological disorder develop godha jedhanii warri yaada warra kami warra Sigmund Freuditi. Sigmund Freud immoo theory kam qopheesse jennaan psychoanalytical theory qopheesse loloota keessoo paartilee id ego fi super egoon kun wal moo'insaaf takka humootu olaantummaaf gaggeessaniin psychological disorder kan uumamu dheedha. Kanaafuu kallattumaan deebiin kenna psychoanalytic theory ta'a jechuudha. Gaafin sadaffaan immoo emotional experiences and physiological reaction occur at the same time jedha. This statement is what amma kun maal gaafate there are at least 3 theories of emotion tu jira yoo xiqqaate theorin beekamaan emotion saditu jira. Sadan san keessa kamtuyyuu physiological reaction fi emotional experience yeroo wal fakkaataa ta'e keessatti raawwata takka uumotu simultaneously wal duukaa yeroo masan battaluma san raawwata kan jedhe isa kami jedha. Kanaafuu this statement inni haasa'u kun kami James Lang jedha. James Langin dursa maaltu uumama stimulus inni jirte erga stimulus inni dhufte booda physiological reaction gaggeeffama. Physiological reaction booda maaltu gaggeeffama emotion takka feeling gaggeeffama jechuudha. Kanaafuu yeroo physiological reaction fi emotion gaggeeffamu James Lang keessatti garagara jechuu walitti dhufu. Inni lammaffaa baarra jirmoota Schachter Singer kan jedhudha. Schachter Singerin kun immoo maal jedhe innis yeroo garagara raawwatama garuu maaltu gidduu jira jedhe cognitive appraisal tuyyuu gidduu seena jedhe haasa'e waan ta'eef kanaafuu isa baakanallee ta'u garuu isa caarra jiru kana kaanoon bardii yoo kan laallu ta'e kaanoon bardiin maal jedhe physiological reaction fi emotional experience yeroo isa adda baasuu hin dandeenyu almost at the same time raawwata jedhe. Erga maal booda stimulus environment irraa dhufte taanan namni tokko yeroo physiological reaction godhu san emotional allee develop godha jedhe yeroo fakkaata keessatti raawwatama waan jedheef kanaafuu deebiin kenna kallattumaan C kaanoon bardi theories of emotion tu waan kana ibsa jechuudha. Explanation is mal jedha the canon bardi theory states that emotion and the physiological responses happen simultaneously rather than what one causing the other. Inni tokko isa biroo kennuu takka isa biroo akka uumamu taasisuu caalaa lameen isaaniitu physiological reaction fi emotionis yeroo tokko raawwatama wal faana raawwatama jedhee kana saweedha jechuudha. Gaafin afraffaa your knowledge about the 7 continents is stored in yeroo darbe waa'ee memory isin barsiise jira keessattuu long term memory isin barsiise yeroo long term memory isin barsiise bakka gurguddoo lamatti qoodne isin jedhe declarative fi non declarative isin jedhe. Declarative illeen bakka gurguddoo lamatti qoodama waliin jenne kan waliin barre ta'uun ni yaadatama. Inni sunis semantic memory fi episodic memory waliin jenne turre. Semantic memory maal jenne knowledge about the what world facti addunyaa kana dhugaa addunyaa kana gosti long memory akkasumas declarative memory jala kan keessatti qaban semantic memory isin jedhe. Episodic memory immoo personal experience tokko takka immoo event guyyaadhaan takka jireenya kee keessatti ati simuudatu san ka keessatti qabattu episodic jenne. Fakkeenya guyyaa gaa'ela keetii guyyaa du'a abbaa keetii guyyaa du'a haadha keetii guyyaa dhaloota keetii guyyaa mootuu dahumsa haati kee mucaa xiqqaa deettee fi kanneen kana fakkaatan bakka keessatti qabattu episodic jedhama. Semantikiin fakkeenyaaf ardii baay'ina ardii addunyaa tana baay'ina samii baay'ina mootu laggeen Itoophiyaa keessa jiranii baay'ina mootu uummata Itoophiyaa fi kanneen kan fakkaatan general fact in takka mootu knowledge about the fact in the world kanat keessatti qabattu semantic ta'a. Kanaafuu kallattimaan deebiin kenna maal ta'a semantic ta'a jechuu. Sensory memory gonkumaa hin ta'u procedural memory leen ta'u. Maaliif procedural memory non declarative long term memory jala jira. Inni sun step by step dhaan procedure hordofuudhaan waan ati sammuu kee keessatti fakkeenyaaf amma qorqorroo dha'uu haa ta'u akkaataa qorqorroon ittiin dhaamu akkaataa manni ittiin ijaaramu akkaataa bunni ittiin danfifamu akkaataa mootu biddeen jalqabarraa ittiin tolfamuu fi kanneen kana fakkaatan memory nuti keessatti qaban procedural memory takka non declarative long term memory jedhamti. Kanaafuu gaafii gaafatamneef beekumsa addachii torban takka ardii torban addunyaa tana kan keessatti qabannu torba ta'uu isii
semantic memory taate jechuudha. Kanaaf ibsillee maal jedha? Semantic memory stores general knowledge and facts such as what? Continents names, rivers names, lakes names, oceans names fi kanneen kana fakkaataniif kan biroollee as keessa qabanna. Maaliif jenna? Yeroo darbe maal waliin jenne? Semantic memory is internal representative of the worlds jenne. Kaanin immoo episode kin maal jenne? Internal representative of the personal experience jenne jechuudha. Kanaafuu gama gaaffii shanaffaa dabarree jira. Gaaffiin shanaffaa maal jedha? Which part of Freudian personality structure is responsible for raping jedha. Raping inni beeytanii qunnamtii saalaa jechuudha. Takkaa ummootu sex interestidhaaf, takkaa ummootu sex willingnessiidhaaf kamtuyyuu responsibiliidha, kamtu itti gaafatamummaa qaba jedha. Kanaafuu needy sexitiif akkuma beekamu ni beeytanii paartii sadan ego, super ego fi id jiru keessa kan sexualityidhaaf drive sexuality akka enforcing godhu taasisu ididha jechuudha. Kanaaf kallattumaan maal ta'a deebiin kenna? Raping jechuun sexual interest jechuudha, fedhii sexual jechuudha. Kanaafu the id operates on what? On the pleasure principle. Sababiin isaa rapingin takka sexual interest maan nuu kenna? Pleasure principle nu gammachuu nuu kenna. Kanaafu principle kama hordofa jechuudha. Raping case illeen takkaa'u keeziin qunnamtii saalallee maal hordofa? Pleasure principle waan hordofu. Kanaafu it seeks immediate gratification. Maal kenna jedha? Gammachuu battalaa akkasumas which can lead to what? Impulsive and harmful behaviors if what? Unchecked. Yoo unchecked hin ta'e wanti sun dhiibballee sirratti fiduu danda'a, takka negative consequences sirratti fiduu danda'a jechuudha. Kanaafuu idin principally pleasure itti waan hoogganamtuuf raping keeziin immootu wantoota pleasure kennu keessaa isa tokko waan ta'eef, kanaafuu raping keezii kanaaf itti gaafatamummaa kan fudhatu, takka of responsible fi accountable kan ta'e maalidha? Paartii personality sadan keessaa ididha jechuudha. Kanafu gaafin jaffaan, a mom told her son what? Stop crying or I will take you outside. The mother seems to be an advocate of what? Which theory of emotion jedha? Theory of emotion kana keessa kam hordofte jedha laala. Haati daa'ima isheetiin maal jettan jedha? Stop crying. Bowuu dhaabii yookiin immootu yoo bowuu kan hin dhaabne taate maal jetteni? I will take you what? Outside jetteni. Ani gama alaatti si baasa jetteni. The mother seems to be what? An advocate of which theory of emotion jedha. Haati paartii emotionaa kana keessa, takka gosoota theory of emotionaa keessa kam keessa jirtedha? Laala dubbii kana asirratti. Haati filannoo lama keetteef, amma namicha kana filannoo lama keetteef. A mom told her son jedha. Haati mucaa iseetiin maal jetteni? Bowuu dhaabii jetteni. Yoo bowuu hin dhaabne mootu I will take you outside jetteni. Kanaafuu namticha amma cognitive appraisal keessa galchite daa'imni kun. Daa'imni kun yeroo xiqqoo fakka itti yaadu taasiftee jirti. Akkam jedhee itti yaaduu qaba daa'imni kun? Yoo boo'icha kana dhaabuu baadhe haati alas si baasanaan jette. Kanaafuu daa'imni kun cognitive appraisal keessatti yeroo muraasaaf yaadee maal jechuu qaba ture? Yoonif alatti bahuu san hin feene boo'icha dhaabuudha. Yoonif alatti bahuu san immootu kan fedhu taate boo'icha isaa itti fufuudha. Kanaafuu cognitive appraisal keessa akka daa'imni galu taasiftee jirti waan ta'eef kallattumaan deebiin kenna maal ta'a? Scatter singer kan jedhu kana taha jechuudha. Kaanoon bardiisin ta'u jeemsiisin ta'u jechuudha. Explanation is ilaaluu dandeettanii. This theory suggests emotion depend on what? Psychological arousal and cognitive labeling of the situation. Cognitive appraisal takka sammuu keessatti label gochuu qabu mucaan kun. Maal jedhee label godha? Gadi ba'uu naa wayyamoo asitti hafuu naa wayya. Yoo gadi ba'uu naaf hin wayyine taate asitti hafuu yoo kan naa caalu taate boo'icha dhaabuu qaba jedhee murteessuu qaba emotion san. Emotion inni dhumarra cognitive appraisal booda murteessu boo'icha dhaabuudha jechuudha. Yoo ala ba'uun isaa wayyin label yoo kan godhu taate ala ba'uu dhabu. Yoo ala ba'uu moo kan murteessu taate maalidha emotion isaa? Crying san itti fufuu taha jechuudha. Kanaafuu the mother expected the child to recognize and what? Regulate emotion based on context irratti hundooyte maal gochuu barbaadde haati daa'ima kana emotion isaa san recognize gochuu barbaadde jechuudha. Gaafin torbaffaa maal jedha? I am sad because I cry. My body does the best for what? Your friends and respect your teachers jedha. This statement represents jedha. Kun kanaafuu ni beektan jedhee yaada. Maal irratti as keessa paartii personality sadan keessa kam irratti? I am sad jedha. Ani aareetiin jira, takka gaddeetiin jira, because jedha. I cry jedha. Ani waan hin boo'eef jedha. My body does the best for your friends and respect your teachers. Qaamni kiyya maal jedha? Respect yookaan kabaja
hiriyaa kiyyaaf akkasumas barsiisaa kiyyaaf qaba yookaan barsiisaa kiyyaa fi hiriyaa kiyyaaf kabaja gaarii qaba jedhee kana kan dubbatu kamii kan jedhudha. Amma waan tokko beekuu qabdan yeroo darbe maal waliin jenne super ego bakka gurguddoo lamatti qoonnaa waliin jenne bakki gurguddoo lama itti qoonne ego idealii fi conscience jenne. Ego idealii maal jenne accepted and correct behavior ati maatii kee haa ta'u society keetirraa ati bartu kan keessa keettu dhenne waan gaarii tokko takka amala fudhatamaa fi sirrii ta'e kan hawaasa fi akkasumas maatii keetirraa barte iddoon ati keessa keettu super ego keessa ego ideal jenne. conscience immoo kutaa sammuu kee kan yoo ati waan gaarii dalayde itti sheenoytu yoo ati waan gaarii dalayde itti boontu takka itti gammaduuf yoo waan badaa dalayde itti sheenoytu dhenne. Kun amma maalitti jirare kabajaa fi akkasumas jaalala barsiisaa isaatiif qabaachuu isaa ibsutti jira. Amma kun akkasumas immoo I am sad because I cry jedha. Ani waan hin boo'eef maalidha jedha ammallee ofittiin gaddaa jedha. Kanaaf amma inni kun gaafii kanarratti sila lachuu walitti qabuu ture super ego walitti qabuu ture. Gaafiin jalqaba I am sad because I cry ka jedhu maal bakka buuti conscience bakka buuti. Garuu wanti achi booda jiru my body does the best for your friends and respect your teachers ka jedhu kun immoo maal bakka bu'a hiriyaa isaatiif akkasumas barsiisaadhaaf illee waan gaarii dalagu waan gaarii kan eessarraa bare maatirraa bare. Kanaafuu deebii waan kanaa kallattiidhaan dogongoraan ego ideal kaame malee maal ta'uu qaba conscience kaamuu qaba jechuudha. Ofitti seenaa jira amma namichi I am sad jedha ani ofitti hin gadde jedha maal waan ta'eef waan boo'eef boo'uun suni gaarii miti jechuudha. Waan hamaa waan dalageef hamaa dalagesaniif ni seenee ni dallanee ofitti aaree jechuudha. Akkasumas immoo barsiisaa isaatii fi akkasumas hiriyaa isaatiif kabaja gaarii fi waan gaarii dalaguu saniif immoo ofitti boone jechuudha. Kanaafuu deebiin kun kallattiidhaan ego ideal osoo hin taane maal ta'uu qaba ture conscience ta'a. Kanaafuu kallattumaan maal guuttattanii conscience guuttattanii jechuudha. conscience taha jechuudha. Maal jedha the ego ideal is a part of the super ego representing internalized moral standards and aspiration jedha. Moral standard fi aspiration bakka bu'uun isaa akkuma jirutti ta'e garuu gaafii haasawamaa jiru kanarratti hundoone conscience bakka buufna malee maal bakka buusuu hin dandeenyu ego ideal bakka buufnu. Kanaafuu deebiin isaa adda taha jechuudha. Gaafii 8 which one of the following is the right sequence of memory system jedha. Memory system idaf kamtuyyuu correct sequence dha takka tartiiba sirriiti jedha. Kanaafuu jalqaba namni tokko maal godha kan jedhudha. Asirraa wanti hubachuu qabnu namni tokko information environment irraa itti dhufe taanaan maal gochuu qaba galmeessuu qaba takka seensisuu qaba gara sammuu inter gochuu qaba gateway kenneef inter gochuu qaba. Interii san keessatti mootu maal tura encoding jira galmee jira. Erga galmeessee booda maal godha store gochuu danda'uu qabaata kuusuu danda'uu qabaata. Erga kuusee booda bakka kuusaa sanirraa fakkeenyaaf long term memory keessatti haa ta'u short keessatti haa ta'u bakka itti kuuse sanirraa gara hojiitti deebisuu qaba. Fakkeenyaaf yoo long memory keessatti stored kan godhu ta'e long memory irraa gara work space memory tan jedhamtu akka short memorytti as deebisuu danda'uu qabaata. Gama hojiitti as baasuudhaaf retrieve godha adeemsi inni fayyadamu. Kanaafuu maal ta'a stepin inni dura encoding idhaan ni galmeessina ergasii store goona ergasii mootu retrieve goona itti fayyadamna jechuudha. Kanaafuu kallattumaan deebiin kenna taha jechuudha. Gaafii 9 the magic number 7 plus or minus 2 is associated with jedha. Kanaafuu storage kamiiti kun storage capacity kamiiti 7 plus or minus 2 maal wajji wal qabata kan jedhudha. Kanaafuu arratti maal jedha sensory memory jedha barratti short term memory jedha carratti immoo long term memory jedha darratti immoo chunking jedha. Kanaafuu kallattuma maal ta'a wantichi kenna short term memory actual capacity isa magic number or unknown number 7 plus or minus 2 dha. Kana jechuun average dhaan nambarii hin beekamne tokko shanii hanga meeqaa kan qabattudha 9 kan qabattudha jechuudha. Short term memory average dhaan jechuudha. Kana jechuun 5 akkamitti ta'a jennaan 7 hir'isuu 2 meeqa ta'a 5 ta'a 7 ida'uu 2 immoo 9 ta'a average dhaan lakkoofsi takka immoo storage capacity short term memory qabattu 5 hanga 9 ta'a average dhaan jechuudha. Takka range dhaan 5 hanga 9 ta'a jechuudha. Kanaafuu akka Miller's law jedhetti ta'a jechuudha. Miller's law itu short term memory kana capacity isaa kan suggest godha jechuudha. Gaafii 9ffaan immoo maal jedha kg student recall letters A B C D and
X, Y, Z after what? Learning alphabets from A to Z jedha. Kanaafuu barattoonni tokko jedha laala waan kana laala. Barataan KG tokko erga qubee A dha haga Z baratee dhumarra yeroo gaafata wanti inni yaadatu jedha A B C D fi akkasumas X Y Z dha jedhe waa'ee serial position ni beektan jedhe yaada. Serial position keessatti waa lama jira, primary effect fi akkasumas immoo maal jenne recently effect waan jedhamu jira jenne. Primary effect jechuun yoo wantoota baratte keessa wanti ati yaadachuu dandeettu kan duraa qofa kan ta'u taate primary effect jennaani. Yoonif immoo wantoota baratte keessa isa dhumaa takkaa'u isa ammaa kan yaadatu ta'e recent effect jennaani. Namni tokko immoo kan jalqabaas kan gidduus kan dhumaas nama wal bira yaadatu jira. Namoota akkasiisanii maal jennaani U-shaped effect qaba jennaan. Namni sun U-shaped qubee U kan laalta yoo ta'e sarri jalqaba akkas gaddeemu sun primary bakka bu'a, ka dalgee deemu sun immoo middle bakka bu'a, ka ergasii ol deebi'ee sarara lammaffaatti U kennu sun recent bakka bu'a. Isa saniin maal jennaan U-shaped serial position jennaani. Kanaaf amma namichi kun reshaped osoo hin taane maal qabani serial position qaba. Serial position keessa immoo primary effect fi recent effect geggeesse kallattumaan deebiin kenna maal ta'a serial position ta'a jechuudha. Waan jalqaba baranii fi ABCD jalqaba baranii fi X Y Z dhumarra jedhan baranii jechuudha. Gidduu san ni dagatan. E fa ga ha ija jedhee haga exit kan itti fufu ni dagatan jechuudha. Partii miidiyeelii gaafiin 11ffaan dhumate waan ta'eef gaafiin 11ffaan immoo maal jedha Halima doesn't have a best friend. She usually goes alone. It's in restaurants alone. This syndrome indicates what? Personality disorder jedha. Halimaan tuni hiriyaa tokkollee hin qabdu jedha. Isheen tuni maalis kophaa deemteedha. Deemsas kophaa deemti. Mana barumsaas haa ta'u iddoo kamuyyuu karaarras kophaa deemti. Akkasumas restoorantii keessattis kophaa nyaatteedha. Kanaafuu isheen tun gosoota personality disorder keessaa kam qabdi jedha. Gosoota anxiety disorder hin jenne, gosoota akkasumas immoo maalis hin jenne disorderii maalii hin jenne psychological disorderii keessa kan inni nu gaafate kallattumaan kan maaliin nu gaafate personality disorderidha. Kanaafuu personality disorderii keessa schizoid jira, schizotypical jira, paranoid jira, antisocial jira. Kanaafuu isheen tun maal taatenna isiin tun completely detachment from the social qabdi, takka moved from the person qabdi. Namarraa guutumaan guututti detach of goote, separate yookaan isolate of goote waan ta'eef kanaafuu kallattimaan maal qabdi schizoid qabdi jechuudha. Schizotypicalin immoo osoo fakkeenyaaf hiriyaa muraasa qabaattee garuu close relationship wajji dhabde yookiin immoo nama muraasa wajji qofa close relationship qabaattee nama biraa wajjin close relationship kan diddu yoo ta'e schizotypical qabdi. Paranoid kan jennuun immoo akkanumatti yoo kan naatu ta'e heartbeatiin isii kan dabalu yoo ta'e akkasumas sirni argansuu isii yoo kan gadi bu'u ta'e fi kan wantoonni kana fakkaata yoo irratti mul'atan dhiibban dhiigaa isii faa kan dabalu yoo ta'e paranoid qabdi jennaani. Yoonif immoo selfish person taate uf qofa jaalattee fedhii ufii qofa bakkaan gaatuu feetee fedhii hawaasa consider takka mirga hawaasa consider kan hin goone taate personality disorder keessa antisocial qabdeennaani. Kanaafuu kallattimaan amma isheen tuni kophaa deemti, kophaa nyaatti, kophaa dhuudii, kophaa jiraatti jechuu jira waan ta'eef personality disorder keessa maal qabdi schizoid qabdi jechuudha. Isa aarra jiru kana qabdi. Gaafiin xumuraa yookiin 12ffaan immoo maal jedha which of the following is not an effective motivation has on our action jedha. Kanneen armaan gadii keessaa kamtu dhiibbaa takka hommootuyyuu effective motivationiin actionii takka hojii kennarratti hin qabneedha jedha. Arratti maal jedha it has an impact on how vigorous and intense behavior is jedha. Barratti mootu it controls instinctive behaviors jedha. Carratti mootu it energizes or activates one to behave in a certain way jedha. Darratti mootu maal jedha it directs or defines the direction of resulting behavior jedha. Kanaafuu kallattimaan maal hin taanedha B kana affect gochuu hin danda'u. It controls instinctive behavior. Instinctive behavior motivation ni kenna daangessuu hin danda'u. Fakkeenyaaf namni tokko instinctive behavior waan jennu keessa fincaan yeroo kan nama dhufe namni tokko motivationaan yeroo fincaan kallattumaan isa qabee sadarkaa xumuraa ga'e motivationaan dhorguu hin danda'u. Akkasumas yeroo beelli akka malee itti jiraate mootu beela isaa san guutumaan guututti nyaata akka inni nyaanne dhorguu hin danda'u. Yeroo dheebotes dheebuu san dhorguu hin danda'u. Maal godha malee direct godha malee control gochuu hin danda'u. Control jechuun guutumaan guututti dhaabsisuu jechuudha. Yoonif raawwatamuu deeme dhaabsisuu, yoonif immoo akka hin raawwatamne
barbaades akka hin raawwatamne san guutumaan guututti dhorkuu jechuudha. Control hin godhu. Maal godha garuu direct godha. Akkasumas immoo active godha. Active fi direct godha malee guutumaan guututti control hin godhu. Keessaa maali instinct behavior takka natural behavior guutumaan guututti hin to'atu jechuudha. Motivation ni kenna. Garuu waan kabaa kanarraa fi aacaa fi dammootu maal gochuu danda'a? Effect gochuu danda'a behavior fi caa fi akkasumas daarra jiran kanarratti. Fakkeenyaaf caarratti it energizes or actives want to behave what in a certain way. Nam tokko certain way takka karaa ta'e way keessatti waan tokko akka dalaguuf energize nu gochuu danda'a, nu si'eessuu fi kakaasuu danda'a. Aarratti ka jirullee it has what an impact on how vigorous or intense behavior. Amaloonni hedduun tokko takka amaloonni baay'een tokko akka raawwatamaniif impactii qaba, takka dhiibbaa qaba jedha. Likkiidha kunillee garuu instinctual behavior mootu guutumaan guutuu control gochuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu har'aaf asirratti dhaabna. Yeroo itti aanu paartii itti aanuun kan walitti deebinu ta'a. Hanga paartii itti aanu walitti deebinutti galatoomaa nagaan nuuf tura isiniin jechuu barbaanne. Kanaafuu paartii gaafii kana maaliif barsiisuu eegalle jennaan paartii qormaata isiniif dhufu takka paartii saayikooloojii kan kana dura dubbiftan isin yaadachiisaa deema. Akkasumas immoo ibsa wajjin gaafa kan hojjannu ta'e gaafilee kana deebilee hubachuu ta'a. Gara kaan immoo barnootas yaadachuu fi hubachuus ta'a jechuudha. Kanaafuu haala kanaan itti fufna. Gaafii akkasumas koomantii yaada yoo qabaattan karaa chaanaala telegiraamii keenyatiin nuuf erguu hin dagatina. Kanarraa kanaaf immoo share, subscribe, like, comment gochuu hin dagatina isiniin jechuun dhaamsa keenya kan dhumaati.